Ashama arkafune akkam nagaa jirtu hordoftoonni keenya hundi keessanuu har'a wanta ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufe wanta hedduu na ajaa'ibeedha anas na ajaa'ibe namoonni hedduunis waan ajaa'ibsanidha ani irraan haasoyne hanga ammaatti namoonni hedduu dhimma kanarra haasa'aati jiranii bakka hundatti irra haasa'amaati jira ani amma waan kanarra haasa'uudhaaf dirqame jechuudha maaliifuu gara bilbilee odeeffannoo wantoota garaagaraatiin namoota garaagaraa dubbiseetiin wanta kana anis irraa dubbachuun qaba of eeggannoo ofis ta'ee barnootaafis waan hundaafuu nu ta'a kan jedhu raayyi waan kana isiniif beeksisuu dhufe akkuma kanaan dura beeytan wantoota tokko jira haala tokko kan mudate jira biyya Kaayiroo keessatti lammaffaas immoo wanta biraatu uumamaa jira jechuudha kanaan dura qaama saalaa irraa murame ilma dhiiraarraa intaltii qaama saalaa murte amma immoo walqunnamtii saalaa irratti miceyyoon akka jiranitti osoo abbaa manaa qabdu yookaan jaarsa qabdu deemteeti iddoo dhiira biraa wajjin raftee walitti maxxantee jiran walitti maxxananii addaan ba'uu dadhabanii akkasuma jiranii hospitaala geeffamanii jedhan egaa ka dubbii kana kan fidan warruma Kaayiroon kuni ka akkuma beektan bal'aadha Oromoon biyya kanas jiru ammoo kumaatama nama kanaa fi kana addaan beekuun rakkisaadha hin danda'amu jechuudha maaliifuu baay'inni uummata biyya kana jiru Oromoo biyya kana jiru batta hedduudha jechuudha walumaa galatti beekuudhaaf kuni eenyu addaan beekuun hin danda'amu kanaaf namoonni akka Mubaarik Musammaa fa'aa waan hedduu irra haasa'aa turanii akka waan hospitaalattis argamanitti isaan kan dubbatan jechuudha Mubaarik Musammaa fa'aa jechuudha bakka hedduu deemanii wanta kana hubatanii qorannoo eenyu akka taate beekanii jarri lamaanuu eenyu akka ta'u beekanii irra haasa'aati turan hospitaala geeffamaniiti hospitaalatti doktoroonni ilaalaa turan addaan baasuudhaaf jechuudha wanti kun kan uumame musiibaadha walumaa galatti wanti akkanaa kana kanan duras dhageetiin ture biyya Saawudii Arabiyaa keessatti amma ammoo garanatti deebi'uun dubbiin ammoo garanatti deebi'uun isii musiibaa akka dhufaa jiru nutti mul'isa hedduu nama rakkisa of eeggannoo godha abbaa warraa soo qabdu iddoo biraa deemteeti isinis wanta akkanaa kun irra ga'e ani yeroo jalqabaa dhimmi kun maali jedhee adda baafachuuf deddeeme booda kaa bilbileetiin gaafadhe akkuma isiniin jedhee Mubaarik Musammaa fa'aa yeroo irraa haasa'an argee wanti kun akkana mustashfaan ammoo yookaan hospitaalli nuti beeynu naannoo kana jira Rayyaan kan jedhamu achi jiranii achitti doktoroonni addaan baasuuf yaalaa jiranii jedhan walitti maxxanuun kun maalirraa isiniif fakkaata akkamitti namni tokko osoo walqunnamtii saalaa godhaa jiru achumatti walitti rakkatee hafa jettanii yaaddu mee maalirraa dhufa wanti kun ani akka yaadutti walumaa gala yeroo hedduu wanta akkanaa kan dhagaa garuu dhimma akkanaa kana dhugaadha jedhee sin fudhadhu ani kanaan dura Saawudiis dhagee jira sobaa jedhee sin dhiise dubbii kana jechuudha Saawudiitti dhagee ture hin amanne jechuudha walumaa galatti namni akkamiin walitti maxxanu kun dara kijiba jedhee sin dhiise ammas ammoo hin amanne an akkasumatti kijiba jedhaatiin jira garuu isaan jedhan ka dhugaadha jedhan garuu namni akkamitti waliin maxxanaa kan jedhu raamee haalaallu gara tokkoon saayinsiin akka jedhutti saayinsiin maal jedhaa walqunnamtii saalaa irratti isheen yookaan inni fedhii yoo qabaatin qaamni saalaa ishee yoo gogaa ta'e inni akkanumaan deemeetiin kan walqunnamtii saalaa yookaan ammoo maalii ormaaf maalii hin qabne kana dhaqeetiin godhu ta'e wantoota akkasiitiin qaamni saalaa isheetis gogaadha wanta akkasiitiin walitti maxxanuu danda'a jedha qaama saayinsiin addaan bayuu diduu danda'a fakkeenyaaf saree yoo argitan sareen yeroo gaanaaf bayan sareen walitti rakkatan sa'a dheeraa waliin rakkatanii dhaabatan addaan ba'uu hin danda'an jechuudha uleenis tumtee dhakaanis tumtee addaan hin bayan walitti rakkatanii akkasitti hafan rabbiin waa dhiisu malee yeroo ijoollummaa tumaa turre saree akkasii walitti rakkatan kan walirraa garaniitiin akkana jiran kan ofii adda ba'uu dadhabanii waliin rakkatanii dhaabatan cinqaman kanniin nuti dhakaan uleen irra deemnee tumaa turre yaa ijoollummaadha wanta akkanaa kan hin beeynu sababa sanii tumaatiin turre jechuudha amma ammoo namarratti dhufe wanti kun namni ammoo mee isinuu yaaduu dandeessanii akkamitti walitti rakkate anama kana kan wanta irra caalaa dhibu akka saayinsiin jedhu sanittis ta'ee natti hin fakkaatu ani maaliifuu namni jaarsaaf jaartii yookaan ammoo wanti tokko wanti akkasii sun isa qunnama jedheetiin yaadu micayyoon ayyee jaarsa qabdi jedhan jaarsa qasoo qabdu nama biraa bira deemti jedhan kuni akka saayinsiin jettu sana osoo hin taane nama biraa bira deemte bar fedhii waan qabduufi fedhii qabdii nama biraa bira deemte osoo fedhii qabaachuu baattee hin deemtu jechuudha akka saayinsiin jedhu sana walitti waan qaamni isii goggogeef hin qaban walitti rakkatanii jechuudha garuu kuni musiibaa rabbiitu wanta akkanaa kana fide jenneetiin fudhachuu qabna dallansuun rabbii yoo dhuftu wantoonni hedduun si qunnamuu danda'an wantoonni hedduun ilma namaa kana qunnamuu danda'an kanaafu
hundi keessanuu wantoota akkanaa kanarraa of eeguu qabdanii biyya kanatti ammoo kaayiroo kanatti wanti akkanaa kun dubbiin akkanaa kun deddeebitee jirti. Anis wanti kun maali kan jedhu na dhibee jira baay'ee dhugaas ni jira baay'ee na dhibee jira. Maaliif namni bultii qabu namni of dura waan tokko yaadu yeroo hunda wanti akkanaa kun yoo deddeebu qaama saalaa hin gadda murame san agartanii jirtan suuraan na ergame qaama saalaa san namni qaama saalaa san laaluu barbaadde miseenjera haayinaan jira ani garuu ka qaamni saalaa kan murame na ergan kunoo kaati jettu kunoo kana jedhanii ergan qaama saalaa murame jechuudha kaayirootti murame ani mucaa deemee laalle warra deemee laalle tokkos nan jedhe san booda yoo laalu hedduu nama suukanneessa namni akkasitti qaama saalaa nama akkasiin muraa miseenjeraan namni na dubbisaa barbaadan ergi meenaan jedha miseenjeraan kootaati abdii muktaar jedha feesbuukiin kiyya ni beetanii achirra kootaati mee erginaan jedha miseenjera barreessaa anis niif erga hedduu coraati isin lola walumaa galatti yoo agartan jechuudha yuutuubii kanarratti dhoorgaadha silaa isinit garsiisuu danda'a yookaan suuraa asirra kaayee isinii garsiisuu danda'a garuu yuutuubiin seera yuutuubii irratti wantoonni akkanaa kunniin dhoorgaadha kanaaf isinitti garsiisuu hin dandeenye gara miseenjeraatiin yoo dhuftan isinii garsiisa qaamni saalaa sun akkam seetan doktora na fakkaata ka gubbaa dhaabate akka suuraa argutti jechuudha fuulli mul'atu ka murame doktarri hodhuu fi sooftii qabatee gwaantii godhatee harkatti akkanatti qabee jira qaamni saalaa kun ammoo akkana ol deebi'ee asirraan akkana guutumaan guututti muramee xiqqoo irratti hafte adda cituuf waan xiqqootu hafee jechuudha osoo danda'amee dhugaa rabbii sitti agarsiisa tura asirratti adda cituuf waan xiqqootu hafe yoo jalqaba naa erganii argu ofuma yaadadhe walumaa galatti osoo ana ta'e yoo kan jedhu natti dhufe maaliif hedduu ulfaata wanti akkasii sun qaama saalaati sanuu hedduu ulfaata namoonni argitanii jirtanii kan hin argin ammoo nagaafadhaa isiniif ergaa suuraa san keessaan abdii muktaar kan jedhu feesbuukii irratti kootaatiin na dubbisa namni tokko maal jedha no wanti kuni asii miti kaayiroo miti nama biraati faa kan jedhu jira garuu anis hin beeku garuu ka yeroo kanatti yeroo kaayirootti haasa'ame kanatti suuraan sun yoo dhufe kaayiroo malee bakka biraatti jedhee yaadu garuu namni tokko suuraan kun iddoo biraatti fakkaataa akka jedhantu jiranii san ka rabbiitu beekaa nuti hin beeknu dhugaan maal akka taate hundaafuu garuu qaamni saalaa sun kan murame sun yoo suuraan sun ibsute qaamni saalaa sun dhugamaan akkasuma murame hedduu ilaala fakkeenyaaf yoo kun foon qaama saalaa ta'e qaamni saalaa akkuma beektan lafee hin qabu foon callaadha foon qofa asirraan akkanatti gan muramee wanti hafe iddoo kanatti asirraa hanga asii murame iddoo kanatti xiqqoo tana jechuudha xiqqoo hanga asii sanatu irratti hafe wanti sun deebi'ee hodhamee waan dalaguun fakkaatu waan hodhamus hin fakkaatu kaa keessaa waan foon bahe fakkaata kanatti yoo foon biraa fidaniitiin kaa sangaarraa muranii itti laxxafanii hodhan hin beekan malee wanti qaamni saalaa sun waan deebi'eetiin fayyu yookaan ammoo waan deebi'eetiin dalagaa danda'u natti fakkaatu walumaa galatti walitti rakkatan kan jedhaman kunniin anaaf taarika ajaa'iba natti ta'eetiin jira ajaa'iba guddaa natti ijoolleen keenya hedduun waan kana haasa'aati jiran ijoolleen keenya hedduun garana baay'ee isin haasa'amne kun ammoo dho'isaatti jira kun ammoo yoo gaafattuun mucaa tokko amma fira micayyoo sii naan jedhan anni beekaa mucaan sunuu kuno ekale ebalu jedhama fira isiiti yoo barbaachisaa yoo gaafadhu naan jiran mucaa sana ammoo yoo gaafadhu na dho'ise mucaan fira micayyooti jedhan maqaa micayyoos natti himanii jiranii garuu waan kana ol baasuun barbaanneen sa'a uummanni namni warri waan kana quba qabu eenyu akkasiin taate jechuudha samoonii kana duraan kaayiroon waliin dho'istu waan hunda ol darbiti tibba kana ammoo wal dhodhoisuu jalqabanii jiranii namni tokko waan tokko yoo dhagee duraan ol baasa gara hunda faffacaasa amma garuu wal dho'isuu jalqabanii jiran maaliif akka ta'e anis naaf hin galle hundaafuu rakkoon qabu wal dho'isuunis bareeda nama tokko sattaruun bareeda eebii nama tokko dho'isuufiinis bareeda haa dho'isan ansan na gammachiisa wanta akkasiin waan hunda haasa'u irra waan hunda gabbaasanii dubbachuu irra dho'isuun waan dansaadha waan bareeda jedheetiin amana kanaaf warri walitti rakkate kuni amma hospitaala bayanii adda gadhiifamanii hin beekan san quban qabu adda baasanii yookaan walumatti maxxananii jiraatanii wanti ani irraa quba qabu tokko iyyuu hin jiru akka hospitaala seenan qofa natti himanii jechuudha akkuma beektan mubaarak musammaa fa'aa irraa haasa'aati jiran egaa kan wanti guddaan isin godhuu qabdan of eeggannoodha abbaa warraa yoo qabaatte hin deemin nama bira jaarsa yoo qabaatte gara biraan deemin rabbis sitti dallana musiibaadhas akka amantaa kamittuu akka amantaa kiristaanaas ta'e musliimaatti protestaanti kamittuu haa ta'u sagaagalummaan haraam sagaagalummaan dhorgaadha amantii hunda keessattuu abbaa warraa soo qabdu abbaa warraa keetti irratti zinaa dalagu jechuun gara biraatti dhorgaadha kanaaf isin ammoo wanta akkanaa kanarraa uf qusadhaa uf eegaa
rabbiinis yoo akka waan akkana kana hin godhin wal nama isinitti hin dallanu maaliifuu wal qunnamtii isaanii jechuun sagaagalummaan dhiirri garanaa wal jaalatee dhalaa takkaa fi dhiirri takka wal jaalatanii deemuun waanuma jiru bara walitti dhufuu waanuma jiru bara waan takka wal namni jaalala wal jiraatu waan wajji godhu waanuma jiru garuu taa abbaa warraa osoo qabdu dhiira biraa deemtu sani malee maaliifuu siif rakkoo guddaadha abbaa warraa kee manatti dhiistee yookaan ammoo hojii jira ta'a yookaan mana jira ta'a ati san manatti dhiistee dhiira biraa deemta dhiira duraan si wajjin jaalalaan dabarsis haa ta'u dhiira haarawas haa ta'u ka akkasii san bira si nyaatee qalbiin ol si kakkaatee akkana si gugudhee deemuu dandeetta namoota akkasii san bira jechuudha jaalallee duraaniiti maalidha kafee deeyyuu erga dhiistee dabree barsuudhi abbaa warraa qabdaati amma nama kabajamtuudha namnummaan jaalallee kiyya ka duraaniiti jettee ati bira ofitti bira deemtu sunu innuu si tilmaama waan akkasii sanitti innuu si tilmaama osoo abbaa warraa kee bakka biraa hin jiraatin si hojii jira abbaa warraa kee osoo biyya biraa jiraate maal ta'e dhugaa qabdi mucattiin tun akkana nyaatanii deemtee jechuun hin dandeenye garuu osoo si bira jiru wanta akkanaa kun hedduu ulfaata hin godhinaa jechuudha rabbis kan isiniif hin araaramne isa kana maaliif abbaa warraa osoo qabdanii abbaa warraa keessan irratti wanta biraa godhuuf deemuun raawwachuun kana rabbiinis isiniif hin dhiisu hin deddeeminaa akkuma isin jedhe ka warri walitti maxxanee gaafa waan isaan irra ga'an adda baafadhee isiniif hima qulqulleeffadheetiin isiniif hima adda bayanii fi hin baane ani eenyummaa isaaniitu yoo beeke kan haasa'an ta'e eenyummaa isaanii akkana jedheetiin himuu hin danda'u namni biraa Facebook irratti dubbachuu ni danda'a yookaan YouTube irratti eenyu akka ta'an dubbachuu ni danda'a garuu annatti ulfaata eenyummaa isaanii isaan kana jedheetiin dubbachuu maaliif ka jireenya namaa ka borii balleessa wanta kana kun nuti social media da Facebook YouTube kama wanta gara TikTok yaa ta'u dhufnee haasoyna daqiiqa 5 haasoyna daqiiqa 10 haasoyna inni garuu umrii isaa guutuu waan kanaan komatame jechuudha waan kanaan itti haasa'ama waan kanaan arrabsama umrii isaa guutuu jireenya isaa jalaa badaa jechuudha yeroo hundaayyuu yoo ati isa laalte waan san irratti beekaaf dalaala jedhee si shakka namni hin beekne yoo isa laale jechuudha kanaaf wanta kana kanaan jireenya isaa balleessuun gaarii miti ol sattarun dhoksuufiinis gaariidha jedha egaa kanuma isiniif himuu dhufe garuu kan qaama saalaa sun dhugaadha qaamni saalaa kan irraa murame argee jira akkuma isin jedhu namoota miseenjera na dubbistaniif isiniif erga gara keessaatiin hundi keessanuu na barreessaa namni laaluu barbaadan qaama saalaa murame guutumaan guutuu irraan bu'in namni qalbiin kiyya laaluu na dandeesse jettan dhiiras ta'ee shamarran rakkoo hin qabu kan feetan keessaan na dubbisaa an isiniif ergaa wanti har'a isin haasa'uu dhufe kanuma warra walitti rakkatee wal qunnamtii saarratti walirratti rakkatee adda booda dhabe kana isin gayuudhaaf dhufe waan ijoolleen hedduu namoonni hedduun irraa haasa'aa jiranidha jechuudha. Kanaaf anis kana maaliif isiniif hin geenye yaada kiyya maaliif hin ibsanne kan jedhu irraa sa'aatii kanaan isiniif qabadhee dhufe. Egaa qophii keenya kan itti aanuun walitti hanga deebinuuf namoonni haaree taatan subscribe gochuudhaan kan viidiyoo daawwataa jirtan like gochuudhaan na wajji turaa galatoomaa yeroo itti aanutti walitti deebina. Bye.